Akkam jirtu nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u nagaa kootii waaqayyoof haa galatu. Egaa har'a immoo chapterii sadaffaa yookaan chapter 3 identification and differentiated services kan jedhu adda baasuu fi tajaajila gargaarsaa kan jedhu walii wajjin ilaalla. Chapter overview saagaa ilaalcha walii galaa boqonnichaa kanagaa ilaalaa waa'ee maalii akka inni dubbatu yoo ifii keessanii ilaaltan irra caalaatti beessadha. Learning outcomes immoo at the end of this chapter you are expected to jedhee kee erga barnoota kana barattanii fixanii booda wantoota kana hubachuu danda'utu isinirraa eegama sanni jedhu kana gayyoo fi keessaniidha qayyabattan caalmaatti bu'aa qaba. Ariifannee porshinii isa bal'aa waan ta'eedhaaf gara mata duree isa baay'ee barbaachisaaf ijooteetti yoo dabarre nuuf wayyaa. Egaa mata dureen ittaanu impact of disability and vulnerability on daily life dhiibbaa qaama miidhamummaa fi saaxilamummaa jireenya guyyaa guyyaa irratti dhagahuun factors related to the person. Jalqaba irratti factor related to the person wantoota namtichaan wal qabatan yookaan nama sana wajjinii wantoota wal qabatanidha. People respond to disabilities in different ways. Some react negatively and thus their quality of life is negatively affected. Others those to focus on their abilities as opposed to their disability and continue to live a productive life. Kunigaa namoonni qaama miidhamummaaf deebii garaa garaa kennuudha. Kanaan egaa bifa kanaan gadheen deebii kan kennan yoo ta'u kaan immoo qulqullinni jireenya isaanii dhiibbaa gadhee jalatti kufaa jechuudha. Warri kaan immoo qaama miidhamummaa isaanii dhiisanii dandeettii isaanii irratti xiyyeeffachuun jireenya isaanii keessatti jireenya bu'aa qabu yookaan immoo productive life jiraachuu akka isaan danda'anidha. Egaa koorsiin kun iddoo kanatti kan inni dubbatu. The following are often considered the most significant factors in determining a disability impact on an individual. Kanatti aananii kanneen jiran yeroo baay'ee dhiibbaa qaama miidhamummaa dhuunfaa namaa irratti qabu murteessuuf wantoota baay'ee murteessoodha jedheetu wantoota baay'ee murteessoodha jedhamanii amanan qabxiiwwan gurguddoo shanidha kan inni kaa'u. The first point is the nature of the disability. Disability can be acquired, that means a result of an accident or acquired disease or congenital. What it means present at birth. If the disability is acquired, it is more likely to cause a negative reaction than a congenital disability. Congenital disability are disabilities that have always been present, thus required less of an adjustment than an acquired disability. Kuniga amala qaama miidhamummaatti the nature of disability yookaan immoo akkaataa uumama isaa yookaan akkaataa amala qaama miidhamummaan kan dhufe ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma balaa konkolaataatiin ta'uu danda'a, balaa garaagaraatiin ta'uu danda'a, dhukkubaan yookaan diiziiziidhaan ta'uu danda'a, dhalootaan yookaan adbarsi ta'uu danda'a. Qaama miidhamummaan kun kan dhufe erga dhalatanii booda yoo ta'e egaa qaama miidhamummaa dhalootaan jiru caalaa deebii gadhee fiduuf carraan isaa guddaadha jechuudha. Inni adeemsa keessa dhufe, inni balaadhaan dhufe, inni dhukkubaan dhufe warra dhalootaan itti dhufe sana caalmaatti dhiibbaa guddaa saayikooloojii jaraa irratti, ilaalcha jaraa irratti dhiibbaa guddaa geessisuu kan danda'u fi gadheedha yookaan immoo sefer kan ta'e isa akka ta'edha. Qaama miidhamummaan dhalootaan jiru yeroo hunda kan ture waan ta'eef qaama miidhamummaa erga dhalatanii booda dhufe caalaa sirreeffama yookaan madaqama xiqqoo barbaadaa jechuudha. Salphaatti hertiin ta'an jechuudha uumamaan kan itti dhalatan. The other one is the individual personality. Kun egaa amala yookaan eenyummaa dhuunfaa namticha sanaati. The meaning of disability to the individual hiikaa qaama miidhamummaa namichi qabu. Namnichi qaama miidhamaan sun waa'ee qaama miidhamummaatiif hiikaa inni laatu sunirree baay'ee murteessaadha. The individual current life circumstance haala jireenya namtichaa kan ammaa yookaan amma jireenya akkamii keessa jiraachaa jira isa jedhudha. The fifth one is the individual support system. It means the individual support from family, a significant other friends or social groups. Kun egaa sirna gargaarsaa yookaan immoo sirna deeggarsa namtichaaf godhamudha. Deeggarsa namtichi maatii, fira dhiyoo, hiriyoota yookaan gareewwan hawaasummaa irraa argatu fi wantoonni tokko tokko wantoonni isaaf godhaman egaa kanarratti murtee guddaa akka isaan qaban pointii agarsiisudha.
The disability experience resulting from the interaction of the health conditions, personal factors, and the environmental factors varies greatly. Kun egaa muuxannoon qaama miidhamummaa kan wal quunnamtii haala fayyaa wantoota dhuunfaa wantoota private wantoota ta'an fi wantoota naannoo irraa dhalatu baay'ee wal dhabuu danda'a jechuudha. Health condition can be visible or invisible, temporary or long term, static or episodic, or degenerating, painful or inconsequential. Note that many people with disability do not consider themselves to be unhealthy. Kana jechuun egaa haalli fayyaa ijaan kan mul'atu yookaan visible kan ta'e yookaan immoo kan hin mul'anne yookaan invisible yeroo gabaabaaf yookaan yeroo dheeraadhaaf kan turu kan hin jijjiiramne yookaan immoo static yookaan dhaabbataa kan ta'ee fi kan darbee darbee ka'u yookaan immoo episodic darbee darbee kan itti dhaga'amu jechuudha. Yookaan immoo kan itti caalaa adeemu kan dhukkubbii qabu yookaan kan miidhaa hin qabne ta'uu danda'a hubadhu. Kanarratti dhagaa kana gaa hubachiisuudhaaf yookaan namoonni qaama miidhamaa qaban kana hubachuun xiqqoo ishee isaanii rakkise jechuudha. People who experience mental health conditions or intellectual impairments appear to be more disadvantaged in many settings than those who experience physically or sensory impairment. People with more severe impairment often experience great disadvantage. Kuni namoonni haala fayyaa sammuu fi miidhamuu dandeettii sammuu yookaan intellectual impairment kan jennu qabanii namoota miidhamuu qaamaa yookaan miira yookaan immoo sensory qaban caalaa haalawwan hedduu keessatti caalaatti miidhamoo ta'anii mul'atu jechuudha. Namoonni miidhaa hammaataa qaban yeroo baay'ee miidhaa guddaa keessa darbu. Kuni miidhaa guddaa isaan keessa darban irratti kan xiyyeeffatudha. People with disability and vulnerability live with challenge the impact their ability to conduct activity in daily life. Disability and vulnerability can limit or restrict one or more daily living, including moving from one place to another. It means navigation, locomotion, transfer, maintaining a position or standing, sitting, sleeping, interaction with the environment, each controlling systems, gripping objects, communicating, it means speaking, writing, hand gesture, feeding, it means chewing, swallowing, it is and perceiving the external world or by movement of the eye, the head, etc. or continue due to inaccessible environment. Kun namoonni qaama miidhamummaa fi saaxilamummaa qaban qormaata dandeettii isaanii gochaawwan jireenya guyyaa guyyaa raawwachuu irratti dhiibbaa qabu waliin jiraatu jechuudha. Qaama miidhamummaa fi saaxilamummaan egaa activity of daily living tokko yookaan immoo adeemsa guyyaa jireenya keessa darban tokko keessatti yookaan immoo isaan ol daangessuu yookaan dhowwuu danda'u jechuudha. Kanneen akka bakka tokko gara bakka biraatti socho'uu kan jechuun karaa argachuu, deemsa iddoo jireenyaa yookaan living place haala tokko eeggachuu kan jechuun dhaabbachuu ta'uu danda'a, taa'uu, rafuu, naannoo waliin wal quunnamtii uumuu, fakkeenya sirnoota to'achuu, maashaalee ofii to'achuu, wal quunnamtii uumuu kun immoo dubbachuu, barreessuu, mallattoo harkaa yookaan hand gesture, soorachuu, kun alaaxuu yookaan chewing kan jennu kun anyakuu, liqimsuu fi kan kana fakkaatanii fi addunyaa haalaa hubachuu yookaan sochii deebii ijaa fi mataa sababa naannoon mataa mijataa hin taaneef jechuudha. Many older person face one or more impairment. Maanguddoonni yeroo baay'ee miidhamuu qaama tokko yookaan isaa oliidhaan dararamu jechuudha. Egaa miidiyaa keessan miidiyaa Oda Academy chaanalii guddicha kana namoota baay'ee bira akka gahuudhaaf akka inni guddatuudhaafis afaan Oromoo afaan saba guddaatiin jalqabnee jirra. Numatu wal guddisaa comment gochuudhaan nu jajjabeessaa, nu bira dhaabbadhaa, rakkoo qabnu nutti himaa, like gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jennaa. The next point is economic factors and disability. Kun egaa wantoota dinagdee fi qaama miidhamummaati. Fakkeenyaaf wantoota dinagdee fi faaktaroota yookaan faaktaroota economic factor and disability. Kun egaa faaktaroota yookaan immoo wantoota kana daangessuu danda'anidha jechuudha. There is a clear evidence that people with few economic assets are more likely to acquire pathologies that may be disabling.
namoonni qabeenya dinagdee muraasa qaban dhukkuboota yookaan haalawwan qaama miidhamummaa fiduu danda'an kuffisuuf carraan isaanii guddaa akka ta'e ragaan qabatamaatti ni dubbata yookaan clear evidence jechuudha. The impact of absolute or relative economic deprivation on the onset of pathology cross-cuts conditions with radically different etiologies encompassing infectious diseases and the most common chronic conditions. Similarly, economic status affect whether pathology will proceed to impairment. Kuniga dhiibbaan dhabama dinagdee guutuu yookaan wal biratti dhabamuu dinagdee dhukkuboota sababoota dhaloota garaagaraa qaban dhibeewwan daddarboo fi dhibeewwan yeroo dheeraa yookaan chronic kan jennu dhibeewwan yeroo dheeraa jechuudha irratti dhiibbaa ni uume jechuudha. Walumaa kan wal fakkaatu fakkeenyaaf amma sadarkaan dinagdee dhukkubni tokko gara miidhamuu qaamaatti ce'uu yookaan disability ta'uutti ce'uu fi ta'uu dhiisuu isaa dhiibbaa qaba jechuudha. The economic status of community may have a more profound impact than the status of the individual on the probability that disability will result from impairment or other disabling conditions. Kuniga sadarkaan dinagdee hawaasichaa carraan miidhamuu qaamaa yookaan haalawwan biroo gara qaama miidhamummaa guututti itti jijjiiraman irratti sadarkaa dhuunfaa namichaa caalaa dhiibbaa gadi fagoo qabaachuu akka ni danda'u kutaa nutti dubbatudha jechuudha. Definition of community kuniga waa'ee hiikaa hawaasaati. Community can be defined in terms of the microsystem or the local area of the person with the disabling condition or the mesosystems. It means the area beyond the immediate neighborhood, perhaps encompassing the town, and the microsystem. The macrosystem, it means a region or nation. Kuniga hawaasni bifa kanaan hiikamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma microsystemii yookaan naannoo dhiyoo namticha qaama miidhamaa qabu jechuudha. Yookaan immoo mesoosistemii kun immoo naannoo olloota dhiyoo irra darbee tariiga magaalicha kan hammatu ta'uu danda'a. Mandaricha guutummaatti kan hammatu ta'uu danda'a. Inni biraan immoo macrosystemii yookaan naannoo yookaan immoo biyya akka biyyaatti definition of community yookaan immoo akkaataa hiika hawaasaa kana kan inni dubbatudha. Clearly the economic status of the region or nation as whole may play a more important role than the immediate micro environment for certain kinds of disabling conditions. Ifatti akka mul'atutti fakkeenyaaf amma sadarkaan dinagdee naannichaa yookaan immoo biyyichaa walumaa galatti haalawwan qaama miidhamummaa fidan tokko tokkoof naannoo dhiyoo yookaan immoo micro environment caalaa ga'ee guddaa taphachuu danda'a jechuudha. For example, access to employment among people with disabling conditions is determined by a combination of the national and the regional labor markets. In contrast, the economic status of neighborhood will play a larger role in determining whether there are physical accommodations in the environment that would facilitate mobility for people with impairment or functional limitation or both. Kuniga fakkeenyaaf namoonni qaama miidhamummaa qaban carraa hojii argachuu isaanii kan murteessu gabaa hojii biyyaalessaa fi kan naannooti jechuudha. Faallaa kanaatiin egaa sadarkaan dinagdee ollaa tokko naannicha keessatti meeshaaleen yookaan immoo iddoowwan sochii namoota qaama miidhamoo yookaan daangeffama hojii qabanii fakkeenyaaf amma dhiisuu isaanii murteessuuf ga'ee guddaa kan taphatudha. Xiqqoo jechaan hiikuun isaanii ulfaata garuu konseptii isaa keessatti itti dubbachaa jira salphaatti qabachuu akka dandeessanidhaa fi finally economic factors also can affect disability by creating incentives to define oneself as disabled. Dhuma irratti wantoonni dinagdee namni tokko akka nama qaama miidhamaatti of ibsuu kaka'umsa uumuudhaan qaama miidhamummaa irratti dhiibbaa uumuu danda'udha. Moreover, disability compensation programs often make an attempt to return to work risky since health insurance is withdrawn soon after earning began and procuring a job with good health insurance benefits is often difficult in the presence of disabling condition. Kuniga
akkasumas fakkeenyaaf egaa mala sagantaaleen beenyaa qaama miidhamummaa yeroo baay'ee gara hojiitti deebi'uun akka balaa qabuutti faa kan yaadamu ni jiraata. Sababni isaas egaa qulqullummaan fayyaa yookaan health insurance kan jennu akkuma galii argachuu jalqabaniin waan addaan cituuf haala qaama miidhamummaa waliin hojii faayidaa yookaan insuraansii fayyaa gaarii qabu argachuun yeroo baay'ee rakkisaadhaaf wal xaxaadha. The other point is political factors and disability. Kun egaa wantoota siyaasaa fi qaama miidhamummaa yookaan immoo faaktaroota siyaasaatii fi qaama miidhamummaa jechuudha. The political system through its role in designing public policy can does have a profound impact on the extent to which impairment and other potentially disabling conditions will result in disability. If the political system is well enforced, it will profoundly improve the prospect of people with disabling conditions for achieving a much fuller participation society in effect reducing the font of disability in work and every other domain of human activity. Kun egaa maalidha? Sirni siyaasaa keessattiyyuu fakkeenyaaf amma ga'ee isa imaammata hundeeffama uummataa bocuu keessatti qabuun amma miidhamni qaamaa fi haalawwan qaama miidhamummaa fiduu danda'an biroon gara qaama miidhamummaatti jijjiiraman irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu akka danda'u yookaan immoo qaba jedhee jala muree dubbata. Sirni siyaasaa sirriitti yoo hojiirra oole carraa namoonni qaama miidhamummaa qaban hawaasa keessatti akka guutuutti hirmaachuu danda'an caalaatti fooyya'insa ni uuma. Kunis hojii fi dameewwan sochii namummaa biroo hunda keessatti dhiibbaa qaama miidhamummaa hir'isuu akka danda'udha kan inni dubbatu. Factors psychological of disability. Kun egaa faaktaroota saayikooloojii yookaan immoo sammuu qaama miidhamummaati. The argument in support of the influence of the psychological environment is concurrent with the key assumption in this chapter that the physical and the social environments are fundamentally important to the expression of disability. Kun egaa falmiin dhiibbaa naannoo saayikooloojii yookaan immoo sammuu deeggaru yaada ijoo boqonnaa kana keessatti naannoo fi hawaasi ibsa qaama miidhamummaatiif bu'uuraan barbaachisoodha jedhu waliin kan wal qabatudha jechuudha. Several constructs can be used to describe one's psychological environment, including personal resources, personality traits, and cognition. The constraints affect both the expression of disability and an individual ability to adapt to react to it. Kun egaa naannoo saayikooloojii nama tokkoo ibsuuf wantoota hedduutti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf qabeenya dhuunfaa isaa, amala eenyummaa isaa, hubannoo yookaan immoo cognition kan jennu kun hubannoo yookaan bilchina akka waliigalaatti maachuriitii inni qabu jechuudha. Wantoonni kunneen ibsa qaama miidhamummaa fi dandeettii namni tokko itti madaquu fi deebii kennu irratti dhiibbaa guddaa akka isaan uumanidha. For illustrative purposes, for psychological constructs will be briefly discussed. 3 cognitive processes or self-efficiency belief, psychological control and coping patterns, and 1 personality disposition or optimism. Each section provides example illustrating the influence of these constructs on the experience of disability. Fakkeenyaaf egaa kun maalidha yoo jennee akka fakkeenyaaf amma egaa wantoonni saayikooloojii 4 gabaabbinaan ni mari'atamu. Fakkeenyaaf amma adeemsota hubannoo 3, amantaa ofitti amanamummaa, self efficiency belief kan jennu, to'annoo saayikooloojii, psychological control kan jennu, malawwan dandamannaa, coping pattern kan jennu, malawwan dandamannaa yookaan immoo of to'achuu, amala eenyummaa tokkoo yookaan abdii qabeessummaa kan jennu. Fakkeenyaaf amma optimism kan jennu abdii qabeessummaa. Tokkoon kutaalee dhiibbaa wantoonni kunneen muuxannoo qaama miidhamummaa irratti qaban egaa fakkeenyaan gadi fageenyaan ni ibsu jechuudha. Amma immoo mee tuqaa itti gooneetiyyuu ilaalaa deemna jechuudha. So the first one is social cognitive processes. Kun egaa maalidha yoo inni adeemsa hubannoo hawaasummaati. Maal akka inni ibsu walii wajjin ilaallaa. Cognition consists of thoughts, feelings, beliefs, and the ways of viewing the world
others and ourselves. Kuni gamaaludha hubannoo yookaan cognitionii yaada miira amantaa fi malawwan addunyaa warra kaanii ofii fi fakkeenya itti ilaalu keessatti wantoota qabatan jechuudha. Three interrelated cognitive processes have been selected to illustrate the direct and the interactive effect of cognition on disability. Egaa isheen kun maalidha? Adeemsota hubannoo walitti dhufeenya qaban sadii dhiibbaa kallattii fi walquunnamtii hubannoo qaama miidhamummaa irratti qabu argisiisuuf kan filatamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf egaa these are self-efficiency beliefs, psychological control and the coping pattern with all these are socially constructed. Egaa kun maalidha? Isaanis egaa amantaa ofitti amanamummaa yookaan self-efficiency kan jennu to'annoo saayikooloojii malawwan dandamannaa yookaan coping pattern yoo ta'an kunneen hundi egaa ijaarsa hawaasummaa ta'anii nu tajaajiluu danda'u jechuudha. The second concept is self-efficiency belief. Kuni gamaa inni amantaa ofitti amanamummaa yookaan of danda'uudha kun self-efficiency jechuun self-efficiency beliefs amantaa ofitti amanamummaa ofitti amanuu jechuudha. Yaada ofitti amanuu, beekumsa ofitti amanuu, wanta qaban tokko beekuu jechuudha. Self-efficiency beliefs are concerned with whether or not a person believes that he or she can accomplish a desired outcome. Beliefs about one's ability affect that a person chooses to do, how much effort is put into a task, and how long an individual will endure when there are difficulties. Self-efficiency beliefs also affect the person's affective and emotional response. Isheen kun gamaa inni self-efficiency belief kan jennu kun conceptiin isaa amantaa ofitti amanamummaa. Fakkeenyaaf egaa namni tokko bu'aa barbaadamu tokko galmaan ga'uu danda'uu isaa amanuu dhiisuu isaa waliin wal qabata. Fakkeenyaaf amantaan dandeettii ofii irratti qaban namni tokko gaa maal akka hojjetu hojii tokko irratti hammam dandeettii yookaan carraaqii hammam akka gochuu danda'uu fi yeroo rakkoon jiru hammam akka danda'u yookaan obsu irratti dhiibbaa uuma. Amantaa ofitti amanamummaa akkasumas deebii miiraa fi qalbii namtichaa irratti dhiibbaa ni uumaa jechuudha. Under conditions of high self-efficiency, a person outlook and the mental health status will remain positive even under stressful aversive situations. Kun haala ofitti amanamummaa fakkeenyaaf self-efficiency itti guddaa ta'e keessatti ilaalcha namtichaa fi sadarkaan fayyaa sammuu isaa haala dhiphina qabuu fi jibbisiisaa keessatti iyyuu gaarii ta'ee akka inni afu kan godhudha jechuudha. Under condition of low self-efficiency, mental health may suffer even when environmental conditions are favorable. Egaa kun immoo maal agarsiisa? Haala ofitti amanamummaan itti gadi bu'aa ta'e keessatti ammoo naannoon mijataa yoo ta'e iyyuu fayyaan sammuu miidhamuu danda'a jechuudha. Naannoon mijachuu irratti hin xiyyeeffatu jechuudha. Improved behavioral and functional outcomes under efficacious condition for individuals with and without disability condition. Kun egaa maalidha? Namoonni qaama miidhamummaa qabanii fi hin qabneef haala ofitti amanamummaa keessatti bu'aawwan amalaa fi hojii fooyya'oon ni mul'atu kan jedhudha. Then how do self-efficiency beliefs affect disability? Isheen kun egaa gaaffiidha. Amantaa ofitti amanamummaa ofirraa dhabuun egaa qaama miidhamummaa irratti akkamitti dhiibbaa uuma kan jedhudha. The third one is psychological control. Kun immoo to'annoo saayikooloojii yookaan to'annoo xiinsammuuti. Psychological control or control beliefs is akin to self-efficiency belief in that they are thoughts, feelings, and beliefs regarding one's ability to exert control or change a situation. Kuni gamaanni to'annoo saayikooloojii yookaan amantaa to'annoo yaada miiraa fi amantaa dandeettii nama tokko haala tokko to'achuu yookaan jijjiiruu irratti qabuun amantaa ofitti amanamummaa waliin wal fakkaataa jechuudha. Self-generated feeling of control improve outcomes for diverse groups of individuals with physical disability and chronic illness. Isheen kun gamaanni miirri to'annoo ofiin uumame namoota qaama miidhamummaa fi dhukkuba yeroo dheeraa qabaniif bu'aa
hojii fooyyessa kan jedhudha. The onset of a disabling condition is often followed by loss or a potential loss of control. Jalqabni qaama miidhamummaa yeroo baay'ee to'annoo dhabuu yookaan immoo to'annoo dhabuuf saaxilamuun hordofama. Fakkeenyaaf amma what is the most critical for adaptive functioning is how a person responds to this and what effort the person puts to regain control. Isheen kun egaa inni hojii madaqamaatiif fakkeenyaaf hojii madaquutiif wanti baay'ee murteessaan egaa inni namni tokko kanaaf deebii akkamii akka kennuu fi to'annoo isaa deebisee argachuuf carraaqee akkamii yookaan effortii akkamii akka inni godhudha jechuudha. The other one is coding patterns. Kun egaa inni malawwan dandamachuudha jechuudha. Coping pattern refer to behavioral and cognitive effort to manage specific internal or external demands that tax or exceed a person's resources to adjust. Kun egaa inni malawwan dandamannaa jechuun carraaqee amalaa fi hubannoo yookaan cognitive dandeettiiwwan nama tokkotti madaquu ol ta'an fakkeenyaaf amma qabeenya isaa fixuudhaan ta'uu danda'a, fedhii keessa yookaan alaa to'achuuf taasifamus ta'uu danda'a jechuudha. Generally, coping has been studied within the context of stress. Having a disabling condition may create stress and demand additional effort because of interpersonal or environmental conditions that are not supportive. Isheen kun egaa inni qaama miidhamummaa qabaachuun egaa sababa wal quunnamtii namootaa yookaan immoo haala naannoo deeggarsa hin qabneen dhiphina uumuu fi carraaqqii dabalataa gaafachuu danda'a jechuudha. Carraaqqii dabalataa gaafachuu danda'a jechuudha. Kanarra dabarree several coping strategy may be used when the person comfort a stressful situation jedha kun egaa ifaadha. The strategies may include the following: seeking information, cognitive constructing, emotional expression, catastrophizing, wish fulfilling, fantasizing, threat minimization, relaxation, distraction, and self-blame. Isheen kun egaa inni yaadni himuu barbaadu iddoo kanatti namni tokko yeroo haala dhiphina qabu keessa galu malaawwan dandamannaa hedduutti fayyadamuu danda'a. Malaawwan kunneen kanneen akka odeeffannoo barbaadu, yaada ofii deebisanii ijaaruu, miira ofii ibsuu, rakkoo akka waan gadhee ta'etti yaaduu yookaan catastrophizing kan jennu kun egaa akka waan hamaa ta'etti baay'ee contrast godhanii yaaduu jechuudha. Bold godhanii irra deddeebi'anii wanta rakkoo xiqqoo ta'e tokko baay'ee bold godhanii yaaduu jechuudha. Hawwii abjuu keessatti of mijeessuu fakkeenyaaf amma sodaawwan hir'isuu, boqochuu, yaada ofii jijjiiruu, distractionii fi kan kana fakkaataniin of balleessuudha jechuudha. Ishee kana egaa bifa kanarra yoo dubbifnee fi warra afaan konseptiiwwan afaan irree qixa kanarra yoo ilaalle gaariidha. Wantuma baay'ee nama haifuudha amma kanatti danqaa biraa hin qabu. Inni biraan dhumarra kan jiru personality disposition. Kun egaa inni ilaalcha eenyummaa yookaan immoo amala dhuunfaati jechuudha. Optimism and other interrelated personality factors could be discussed. Self-esteem, hostility, and type personality. Kun egaa inni abdii qabeessummaa yookaan optimismiin kun egaa amalan eenyummaa walitti dhufeenya qaban biroo irratti mareechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf egaa kabaja ofii, self-esteem jechuun kabaja ofii of kabajuu, hostility diinummaa, amala eenyummaa namatti tokko yookaan immoo type personality. Optimism in contrast to pessimism is used for illustrative purposes because it relates to many other personality traits. Optimism is the general tendency to view the world, other, and oneself favorably. People with an optimistic orientation rather than a pessimistic orientation are for better across several dimensions. Kun egaa abdii qabeessummaan yookaan faallaa abdii kutannoo kan ta'e kun egaa akka fakkeenyaatti tajaajila jechuudha. Sababni isaas amalan eenyummaa biroo hedduu waliin walitti dhufeenya waan qabuuf fakkeenyaaf abdii qabeessummaan addunyaa wajjiniin warra kaanii fi ofii mataa ofii fakkeenya gaariin waliigalaa qabaachuudhaanidha jechuudha.
namoonni ilaalcha abdii qabeessummaa qaban egaa warra abdii kutannoo qaban caalaa madaalawwan fakkeenyaaf amma hedduu keessatti baay'ee fooyya'oodha. Beekumsaan iddoo baratanitti iddoo hojjetanitti baay'ee sadarkaa keessa kan jiranidha jechuudha. Isaaf egaa koonseptii isaa kana qixa kanarra qayyabadhaa deemaatii. Ishii baay'eema ifaadha koonseptiin iddoo kana keessatti dubbatu yeroo keenyaaf jennee garuu baay'eema yoo ariifachaa deemne yaadi isaa isiniif galeennaan gahaadha waan ta'eedhaaf baay'ees jecha jechanii kun barbaachisummaa hin qabaatu koonseptii isaatti dhufa waan ta'eedhaafi inni biraan the family and the disability mata duree jedhudha maatii fi qaama miidhamummaa. The family can be either an enabling or a disabling factor for a person with a disabling condition. Kuni gamaa inni maatiin nama qaama miidhamummaa qabuuf haala mijeessitu yookaan immoo danqaas ta'uu danda'u. Danqaas ta'uu danda'u haala mijeessuu ni danda'u. Lammansaa ta'uu danda'u jechuudha. Bakka lammansaa galaniiyyuu performii gochuu ni danda'u. Gahee taphattu takka kanaati jechuudha faamiliin. Also, most people have a wide network of friends. The network of people with disability are more likely to be dominated by family members. Isheen kun egaa namoonni baay'een hiriyoota hedduu qabaatanis namoonni qaama miidhamummaa qaban caalaatti miseensota maatiitiin kan marfamanidha jechuudha hiriyoota irra caalaatti. Even among people with disability have maintained a large network of friend-family relationship often are most central and the families often provide the main source of support. Isheen kun egaa maal ibsuu barbaadeetu namoota qaama miidhamummaa qabanii fi hiriyoota hedduu qaban keessatti iyyuu walitti dhufeenyi maatii yeroo baay'ee giddugala fakkeenyaaf maatiin madda deeggarsaa ijoodha jechuudha namoota kan caalaatti maatiitu madda deeggarsaa ijoodha yookaan source of support kan ta'an family dha jechuudha. The support may be instrumental, that means running or information or providing advice or referrals or emotional or giving love and support. Isheen kun egaa maayinni deeggarsi kun egaa meeshaa ta'uu danda'a fakkeenyaaf tajaajila wantoota garaagaraatiif isaaniif yookaan odeeffannoo fakkeenyaaf gorsa kennuu fi jajjabeessuu fakkeenyaaf amma miira isaanii to'achuu fakkeenyaaf jaalalaa fi deeggarsa kunuunsa gaarii ta'e kennuu fi irratti dirree xiyyeeffannaa isaa kan godhudha. Family can be enabling to people with functional limitation by providing such tangible services as housekeeping and transportation and by providing personal assistance in activity of daily living. Maatiin tajaajila qabatamaa akka qulqullina manaa fi geejjibaa kennuudhaan akkasumas sochii guyyaa guyyaa keessatti gargaarsa dhuunfaa kennuudhaan namoota daangeffamoo hojii qabaniif mijeessitoota ta'uu danda'u jechuudha. Family can also provide economic support to help with the purchase of assistive technologies and to pay for personal assistance. Perhaps most importantly, they can provide emotional support. Emotional support is positively related to well-being across a number of conditions. Isheen kun gamaanni maatiin meeshaalee teekinooloojii deeggarsaa bituu fi kaffaltii gargaarsa dhuunfaatiif deeggarsa dinagdee kennuullee ni danda'u. Wanti hunda caalaa barbaachisaan immoo deeggarsa miiraa kennuudha. Deeggarsi miiraa haalawwan hedduu keessatti nageenya dhuunfaa waliin wal qabataa jechuudha. Hiriyoonnii fi ollaan deeggarsa maatii kennuu dabalatee deeggaruu danda'u jechuudha. Konseptiiwwan inni asirratti kaasee jiru kanarra egaa bifa kanarra qixa kanarra yoo ilaalaa deemtan gaariidha. Another point is needs of persons with disability and vulnerability. Utaalloon naqabee jira waan ta'eedhaaf na of kolchitu. People with disability do not all share a single experience. Analyzing the human being, Maslow has identified 5 categories of needs with different priority level in the following order. Kuni gamaa inni namoonni qaama miidhamummaa qaban hundi muuxannoo tokko qofa hin qooddataniga. Kuni gamaa inni needs of persons with disability and vulnerability jechuun fedhii namoota qaama miidhamummaaf
fi saaxilamummaa qabaniiti. Saaxilamummaa vulnerability risk ta'uu saaxilamuu rakkoodhaaf adda ba'uu jechuudha. Egaa namoonni qaama miidhamummaa qaban hundi muuxannoo tokko qofa hin qooddatan. Akkaataa uumama namummaa qorachuun fakkeenyaaf amma Maasloogaa fedhiiwwan ramaddii shanitti addaan baaseetu achirratti wantoota baay'ee dubbate. Waa'ee Maasloo kana egaa tarii suuraarra isa jiru yoo walii wajjiniin qayyabanne caalmaatti beessadha. Barreeffamarra kan jiru kunirree waa'ee sana dubbata. Jalqabarratti egaa basic needs yookaan immoo fedhiiwwan bu'uuraa kan hafuu hin qabne jechuudha. Safety needs kan jechuun egaa security fi safety kan dabalatudha. Safety fi security kan dabalatudha. Fedhii nageenyaa fakkeenyaaf egaa amma tasgabbii fi nageenya dhuunfaa psychological needs kan jennu immoo food, water, warmth, rest kun immoo fedhii fiiziyooloojikaalaati. Kun immoo nyaata, bishaan, qabbana waan akkasii kana barbaadu yookaan basic need dha. Walumaa galatti fedhiiwwan bu'uuraati jechuudha. Safety need fi fiiziyooloojikaal need jechuudha. Inni itti aanee jiru maalidha? Inni psychological need yookaan fedhiiwwan sammuu yookaan fedhiiwwan yaadaati. Esteem needs, prestige and the feeling of accomplishment. Kun egaa inni fedhii kabajaati jechuudha. Esteem need jechuudha. Namni tokko kabaja hin barbaada. Namni tokko adhabuu hiyyeessaa haa ta'uu, qaama miidhamaa haa ta'uu, qaama miidhamaa hin ta'inii garuu akka namummaa isaatti namni tokko kabajamuu hin barbaada. Self esteem yookaan esteem need qabaachuudha. Kun egaa maalidha? Sadarkaa olaanaa qabaachuu. Fakkeenyaaf amma miira milkaa'aa ta'uu qabaachuu keessatti kan gargaara. The other one is belongingness and the love needs. Belongingness and the love needs. Kun egaa inni intimate relationship and the friends. Kun egaa fedhii jaalalaa of fi madaksuu fi fedhii jaalalaa hariiroo dhuunfaa gadi fageenyaa qabaachuu isaa lafaallaa wajjin ta'uu danda'a. Hiriyoota waliin ta'uu danda'a. Egaa dhumarratti kan ilaallu namni basic need erga argatee booda psychological need erga gonfatee booda dhumarratti egaa fedhiin isaa maalidha yoo jennee self fulfillment need yookaan fedhiiwwan of guuttachuu. Namni tokko fedhiiwwan isaa guuttachuu fulfillment ta'uudhaaf egaa wanti inni yaadu kun self actualization jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf achieving one's full potential including creative activities. Kun egaa of mirkaneessuu dandeettii ofii guutummaan guutuutti dhugoomsuu sochiiwwan uumamaa dabalate jechuudha. Egaa yaada kana dhagaa asirratti Maasla'uun waa'ee fedhii ilmaan namootaa kanarratti dhagaa kan inni akka gaariitti kaa'e jechuudha. Itti aansuudhaan kanuma galatti yaadotuma karoo olii jiran kana babal'isee yaada kaa'u waan ta'eedhaaf isuma ilaalaa deemna. Persons with disability and vulnerability have socio emotional, psychological, physical and social, environmental and economic needs in general. The following list but not last are basic needs of persons with disability and vulnerability to ensure equality for all within our society. Namoonni qaama miidhamtootaa fi miidhamoonni walumaa galatti fedhiiwwan hawaas miiraa fakkeenyaaf xiinsammuu saayikooloojikaala ta'uu danda'a, qaama naannoo hawaasummaa fi dinagdee qabu jechuudha. Tarreen asii gadii kun egaa wantoota kana gadi fageenyaan kaa'eeti kan inni jiru. Disability and vulnerability to ensure equality for all within our society jedhetu jalqaba irratti gaha hiika isaa wajjiniin kaa'aa deema jechuudha, sirriitti ibsaa deema. The first one is full access to the environment, towns, countryside and the buildings. Naannoo hunda fakkeenyaaf magaalota, baadiyyaa fi manneen guutummaatti argachuutti fayyadamuudha jechuudha. The second one is an accessible transport system. Sirna geejjibaa mijataa ta'e, technical aids and equipment, meeshaalee deeggarsa teeknikaa, accessible or adapted housing, mana jireenya mijataa fi haala isaaniif kaffalameen haala isaaniif tolfameen kan ijaarame jechuudha. Personal assistance and support, gargaarsaa fi deeggarsa dhuunfaati kuni. Inclusive education and training,
barnootaa fi leenjii hunda giddu galeeffate yookaan inclusive ta'e jechuudha. Jirra kan jiru an adequate income galii gahaa ta'e equal opportunity for employment carraa hojii wal qixa ta'e appropriate and accessible information odeeffannoo sirriif salphaatti argamu advocacy toward self advocacy kan jechuun egaa falmachuu gara ofii falmachuutti deemuuf kun naaf mala naaf ta'a akkati jettetu hin taane kun anaaf ta'a jedhanii falmachuu wantoonni kun egaa kana ibsa jechuudha. Counseling gorsa xiinsammuu yookaan counseling gorfamuu appreciate and accessible health care tajaajila fayyaa sirrii fi mijataa ta'e argachuu irratti kan xiyyeeffatudha egaa inni kuni. Tuqaan inni biraan egaa social needs of persons with disability and vulnerability kun egaa inni fedhiiwwan hawaasummaa namoota qaama miidhamtootaa fi miidhamoo ta'anii jechuudha. The first one is role of social protection. Kun egaa ga'ee eegumsa hawaasummaati. Social protection plays a key role in realizing the rights of persons with disability and the vulnerability of all ages. Kun egaa inni eegumsi hawaasummaa mirga namoota qaama miidhamtootaa fi miidhamoo umurii hunda irratti argaman dhugoomsuu keessatti gahee hangafa taphata yookaan gahee leencaa taphata gahee gaarii taphata jechuudha. Providing them with an adequate standard of living, a basic level of income security, thus reducing levels of providing and vulnerability. Isheen kun egaa inni kunis egaa sadarkaa jireenyaa ga'aa ta'ee fi wabii galii bu'uuraa isaaniif kennuun hiyyummaa fi saaxilamummaa isaanii ni hir'isa jechuudha. Inni biraan egaa kutaa kanarratti social protection measures kun egaa tarkaanfiiwwan eegumsa hawaasummaa jechuudha. Social protections measures may include poverty reduction schemes, cash transfer programs, social and health insurance, public work programs, housing programs, disability person and mobility grant. Kun egaa tarkaanfiiwwan eegumsa hawaasummaa kanneen akka sagantaalee hiyyummaa hir'isuu, sagantaalee maallaqa callaa kennuu, inshuraansii hawaasummaa fi fayyaa, sagantaalee hojii uummataa, sagantaalee manaa, housing programs kan jedhu, soorama qaama miidhamummaa fi deeggarsa geejjibaa yookaan immoo mobility grant kan jennu jechuudha. Dhala dabalachuu danda'a kana keessatti dabalachuu danda'a. Inni biraan rights based approach kun ilaalcha mirgaa irratti hundaa'edha. Right based approach kun ilaalcha mirgaa irratti hundaa'edha. Social protection from social protection from a right-based approach must accommodate the needs of persons with disability and vulnerability. Isheen kun eegumsi hawaasummaa ilaalcha mirga irratti hundaa'een fedhii namoota qaama miidhamtootaa fi miidhamoo ta'anii giddu galeessa godhachuu qaba kan jedhudha. Inni biraan shift from traditional welfare kun ilaalcha barsiifata irraa gara hunda giddu galeessaatti kun yaadi isaa maalodha. Traditional disability related social welfare schemes have mainly focused on poverty rather than taking into account specific challenges focused by persons with disability and vulnerability, particularly active participation in education, access to health and employment. Sagantaalee deeggarsa hawaasummaa barame fakkeenyaaf traditional kan ta'e xiyyeeffannoo kan kennan hiyyummaa qofa irratti malee rakkoolee dhuunfaa namoota qaama miidhamtootaa mudatan keessumaa hirmaannaa barattootaa tajaajila fayyaa fi carraa hojii irratti xiyyeeffannoo hin kennine jechuudha. Isa kanaaf egaa komii qabu dhiyeessa. Consequently social protection needs to move beyond the traditional welfare approaches to intervention systems that promotes active citizenship, social inclusion, and community participation while avoiding paternalism and dependence. Kun egaa kanaafuu gamaanni eegumsi hawaasummaa ilaalcha deeggarsa darbaa fakkeenyaaf welfare kan jennu gara sirna hirmaannaa lammummaa mijeessuu
hawaasatti gaa beeksisuu namatti hirkattummaa hambisuutti ce'uudhaaf kutannoof yaalii godhamudha jechuudha. Koorsiin keenya irraa gaa yeroon baay'ee madeemeera waan ta'eedhaaf yoo nu ga'e gaariidha. Yoo nu ga'e gaariidha kutaa itti nutti gaa bakka dhaabbanni irraa kaafneetu itti fufna jechuudha. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjinaa ta'u kutaa itti nutti deebinee kan wal agarru ta'a.